Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan akka isaatii bakka jirtanitti nagaan isin gaafadhaa akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Kutaa guyyaa darbeedhaan kutaa 16ffaadhaan barumsa barannee kitaabolee faarfannaadhaaf ogummaa keessaa kitaabolee Solomoon kanneen ta'an kitaaba fakkeenyaadhaa fi kitaaba akeekkachiisaa yookiin immoo ajajaa kan jedhu baranneetudha kan dhaabbanne. Har'as bakkuma sanaatti dhufuudhaan kitaabolee warreen hafan kan Solomoon kitaaboleen sadiin jiru. Itti aanee kan jiru kitaaba Siraak kitaabolee faarfannaadhaaf ogummaa kan ta'an kana arfan jechuudha. Barannee ittiin xumurraa jechuudha gara kutaatti dabarraa. Kanaafuu akkuma kallattiimaan gara isaatti dabarraa akkuma yeroowwan darbanii gooftaan keenyarras nu gidduutti argame nu barsiisuun fedhasaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaabni shanaffaa kitaaba ogummaati. Kitaaba shanaffaa gaafa jennu kitaaba faarfannaadhaaf ogummaadhaaf jechuudha. Kitaaba jalqabaa kitaaba Iyyoob baranneerraa kan itti aanu kitaaba faarfannaa baranneerraa. Kan sadaffaa immoo kitaaba fakkeenyaa baranneerraa. Kan afuraffaa kitaaba akeekkachiisaa. Kan shanaffaa kitaaba ogummaa ta'a jechuudha. Barreessaan kitaaba kanaa egaan kitaabni ogummaa kan Solomoonidha. Isatu barreesse. Kitaaba fakkeenyaa wajjin baay'ee kan wal fakkaatudha kitaabni kuni. Qabiyyeen isaa salphaadhumatti waa'ee ogummaa, murtoo dhugaa, yaada hamaa, akkasumallee amalaaf faayidaa ogummaa, waaqa tolfamaa waaqessuun akkasumaan dhama'uu ta'uusaa, faayidaa kan hin qabne kantuu ta'uusaa jechuudha. Kana ibsaa boqonnaawwan 19 kan qabudha. Bakkoota gurguddoo afuritti qoonnee haa ilaallu. Boqonnaa tokko kaasnee amma ofitti yeroo ilaallu waa'ee murtii sirrii kennuu, waa'ee yaada hamaa, waa'ee qulqulloonni gargaarsa Waaqayyoodhaan akka eegamanii fi isaan biroo kana qabatee ni jira. Kutaan lammaffaa immoo boqonnaa 5 amma 9tti yommuu ilaallu gatii qajeeltonni argatan gorsa dhaga'u hundumtu gatii ogummaa namni hunduu kan du'u ta'uusaa jaalala Solomoon ogummaadhaaf qabuuf akkasumas immoo ogummaa kan argachuudhaaf kadhannaa inni kadhate kana qabatee ni jira jechuudha. Kan sadaffaa immoo boqonnaa 10 kaasnee hanga 14 yommuu dubbisnu ogummaan akka nama eegduu saboota Israa'el gammoojjii keessatti akka isheen geggeessite cubbuu namoota kanaanii fi akkasumas immoo xaawotii waaqessuun akkasumaan dhama'uu kantu ta'uusaa kan ibsudha. Kutaan xumuraa immoo 15 kaasee hamma 19tti kan jiru yommuu ta'u inni immoo bu'aa Waaqayyoodhaan waaqessuu waa'ee fayyina Israa'elootaa fi akkasumas badiinsa Gibxootaa kana qabatee kan jirudha jechuudha. Kitaabni ja'affaa kitaaba lallabaadha. Kitaaba lallabaadha afaan Ingiliziidhaan meekbeeb jennee kan waamnudha. Inni kun afaan keenyatti gaafa hiikamu lallaba barsiisa jechuudha meekbeeb jechuun. Kitaabni kunis akkuma dursinee tarreessine kitaabuma Solomoonidha. Isumaan barreeffamee jechuudha. Qabiyyeen kitaaba kanaa wanti hunduu bu'aa kan hin qabne kantuu ta'uusaa, ogummaan Waaqayyoorraa ta'uusaa, wantoota addunyaa kana jiranidhaaf faallaa kan ta'an kaasuudhaan wanti hundumtuu faayidaa akka hin qabne kan ibsudha. Walumaa galatti wanti samii kanaa gadi dhuftu kantuu ta'uusaa ibsa. Jechoota kantuu faayidaa hin qaban kan jedhu naannoo si'a 37 ol kitaaba kana keessatti barreeffameera boqonnaa 12 keessatti jechaadha. Baay'ee nama dinqisiisa. Boqonnaawwan kun bakka sadiitti qoonnee ilaallaa boqonnaa 12
Kan jalqabaa tokko amma ofiitti kan jiru wanti hunduu kantu ta'uusaa hundumtuu samii gadi kan jiru jechuudha kantu ta'uusaa waan tokko hojjechuudhaaf yeroo akka jiraatu callisnee hojjechuu akka hin qabne yeroodhaan hojjechuu akka qabnu kan 5-8 immoo sodaa waaqayyoodhaaf kabaja ogummaa ibsaa. Kan xumuraa immoo 9-12tti waa'ee qulqullootaa fi cubbamtoota gorsa dargaggootaaf kennamu kana qabatee ni jira. Kitaabolee kana kan dubbisnu yoo ta'e gorsaawwan kan ni argannaa jechuudha. Kan itti aanu torbaffaanii kitaaba weedduu kan Solomoonidha. Weedduu kan Solomoon. Inni kun immoo afaan Giiziidhaan Mahaalee Mahaajida Solomoon kan jedhudha. Hiikkaan isaa faaruuwwan hundarra kan caalu faarii Solomoon jechuudha. Solomooniin kan dhiyaatedha. Inni kunis dursinee akkuma tarreessine kitaabolee 5 kan Solomoon keessaa tokko yommuu ta'u, isumaan kan barreeffamedha. Boqonnaawwan 8 kan qabudha. Qabiyyeen isaa kitaabni kun baay'ee namoonni yeroo baay'ee hubannoo dursa argachuun ni jiraata kitaaba kana dubbisuudhaaf namni waa tokko yeroo nyaannu daa'imni gaafa guddataa deemuchaadha kallattiimaan lafee cuuffachuu qorquun jalqabu. Isteeppii nyaachaa guddachaa akkuma deemu kitaaboleen akkuma afaan sadarkaan qabu kana keessa darbamaa gaafa deemamu kitaabni kun icciitii baay'ee kan qabu dursinee isaan kan erga barannee booda isaan kan erga ilaallee booda kan ilaaluu qabnudha. Innaa jaalallee lama gidduutti bifa dubbiidhaan fakkeeffamee wantoota sadiidhaaf kan dubbatamedha. Innis kan jalqabaa waa'ee Israa'eliidhaaf Waaqayyoon akka kaadhimaatti Israa'eliin immoo akka kaadhimamtuutti yookiin akka kaadhimamtootaatti kaasuudhaan ni dubbata. Kan lammaffaa immoo waa'ee Kiristoosiif mana qulqullummaa. Kiristoosiin akka kaadhimaatti mana qulqullummaa immoo akka kaadhimtoota akka kaadhimamtuutti taasisee ni kaasa. Kan sadaffaa immoo waa'ee Kiristoosiif dubroo Maariyaam misirroodhaaf misirchachuudhaan kan inni kaasu icciitiinsaa kanadha jechuudha. Yeroo dubbisnu isaan kan sadeenaaf kan barreeffamedha kitaabni kun. Kitaabni xumuraa kitaaba Siraakidha. Kitaaba Siraak kitaaba ogummaadhaaf faarfannaadhaaf kan xumuraa kan ta'u kitaaba Siraakidha. Siraak jechuun barreessaa jechuudha. Barreessaan kitaaba kanaa Bargixsa miti. Kitaaba Siraakaa jedhamu malee kan barreesse Iyyaasuu kan jedhamudha. Inni Iyyaasuun ilma Alaazaari. Alaazaar immoo ilma Siraakidha. Kallattii kanaan maqaa isaadhaan kan moggaa'edha. Qabiyyeen isaa gosa fuudhaadhaaf foonii kan ta'an baay'inaan kan kaasu beetala kitaaba fakkeenyaaf jiran baay'ee kan wal fakkaatudha. Akkasumas gorsoota baay'ee kan namaaf kennudha. Boqonnaawwan 51 kan qabu bakka 5tti qoodnee ni ilaalla. Kan jalqabaa boqonnaa tokko kaasnee amma boqonnaa 12tti kan jiru waa'ee daandii ogummaa ni dubbata. Waaqayyoodhaaf akkamitti amanamoo akka taanu yoo taane maal akka argannu dirqama ijoolleen maatii isaaniidhaaf raawwachuu qaban gargaaruu, eeguu, kunuunsuu, waa'ee kennaa kennuu, kennaa namootaaf kennu jechuudha. Akkasumas qajeelfama jireenya keenya kan guyyaa guyyaa gorsaan qabatee kan jirudha jechuudha. Kan lammaffaa 13 kaasee hanga 23tti kan jiru waa'ee hiriyyaarraa of eeguu, waamicha gaabbii, kennaa jaallatamaa, dubbii hin barbaachisne, of dhibdeedhaa fi of dhibummaa cubbuurraa fagaachuu kan ibsudha. Akkasumas boqonnaa 24 kaasnee 37tti kan argannu immoo waa'ee kabaja ogummaan kabaja isheen qabdu, hojii dubartii gaarii kallattii adda addaadhaan kan jiru, madaalli jireenya keenya kan guyyaa kan yeroo wal hundumaa, arrabni hamaan rakkoo inni qabu, waa'ee ijoollee kantuu ta'uu abjuudhaa fi akkasumas kadhannaa fayyina Israa'eliidhaaf dhiyaate kana qabateera. Kan xumuraa afuraffaan jechuudha. Boqonnaa 38 kaasee hanga 51tti kan jiru waa'ee qorichaa rakkoo jireenya namummaa, waa'ee du'aa fi galatoo akkasumas du'a jechuun hundumtuu akka du'u. Kanaaf namni jireenya qabuun gaarummaa raawwachuu akka inni qabu. Booda kan kaasu immoo galatoo abbootii warreen duraadhaaf barreeffamedha. Galatoo baay'ee abbootii duraadhaaf barreesseera. Abbootii duraachuun warreen kakuu moofaa keessa turan jechuudha. Isaaniif kitaaba gorsaa galatoo akkasumas kabaja isaanii ibsuudhaan dhiyeesseera. Isaan kana qabatee ni argannaa jechuudha kitaaba kana. Kanaafuu walumaa galatti kitaaboleen faarfannaadhaaf ogummaa kun baay'een isaanii kitaaba Solomoonii kaasee kan jiru gorsadha. Sirriitti gorsa isaan kan guutedha. Namni dhuguma ogummaadhaan akkasumas waaqayyoodhaan gad of qabummaadhaan tajaajiluudhaaf yoo dubbise wanta baay'ee as keessaa gorsa baay'ee kan itti argatudha jechuudha. Walumaa galatti kitaabni kun kana fakkaatu kutaan itti aanu kitaabolee
kutaa afuraffaa kitaabilee kakuu moofaadhaaf kutaa xumuraa kan ta'an kitaabilee raajii kan jedhan isaan kana kan itti barannudha. Isa kana kutaa itti aanuun qabannee dhiyaanna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u kan nu barsiise abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenyeen namatti hin jiraatu hunduma keenya nu haa taasisu. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.